Akkam jirtan hordoftoota keenyaa kun Finfinnee News Networkidha. Oduu qabannee dhiyaanneerra turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Oduun Finfinnee News Network ga'e akka ibsutti mootummaan bilxiginnaa lammiilee Oromoo jimlaan ajjeesaa jiraachuun dhaga'amee jira. Finxaalayyiin Amaaraa Faannoo jedhaman Oromiyaa deemnee waraana bilisummaa Oromoo loluurra Oromoota naannoo keenya keessa jiran dura qulqulleessina jechuun uummata Oromoo Walloo irratti weerara duguggaa sanyii itti fufuun dhaga'amee jira. Haala kanaan gaafa Ebla 18 2022 Dabra Birhaan irraa Ayisuuzuu torbaan ka'uun gara Shawaa Roobititti bobba'uun isaanii dhaga'amee jira. Haa ta'u malee gaafa Shawaa Roobit gahan lolli isaan hin eegne waraana bilisummaa Oromoon irratti banamuun garmalee miidhamuun humnoonni finxaaleyyii Amaaraa kaan ajjeefamuun kaan obbo deebi'uu kaan madaa'uu isaanii oduun Finfinnee News Network ni mul'isa. Yeroo kanatti finxaalayyiin Amaaraa Shawaa Roobit lakkisanii baqachuu isaanii oduun achirraa ga'e ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoon bilxiginnaa gidduutti lolli goleelee Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti itti fufee jiraachuun dhaga'amee jira. Godinaalee lolli itti deemaa jiran giddugaleessa Oromiyaa, Kaaba Shawaa, Gujii, Boorana, Wallaggaa godinoota yookaan aanota adda addaa keessatti lolli deemaa jiraachuu isaati kan dhaga'ame. Humnoon bilxiginnaa lola kanaan injifataman duula maqaballeessii waraana bilisummaa Oromoo irratti karaa dabballoota isaa adeemsaa jiraachuun dhaga'amee jira. Haaluma kanaan humnoonni bilxiginnaa waraanni bilisummaa Oromoo saame, Oromoo gudeede, Oromoo ajjeese yogguu jechaa jiranitti waraanni bilisummaa Oromoo gidduuma kana lixa Shawaa aanaa Jalduu keessatti humnoota bilxiginnaan bobbaase to'annoo isaa jala oolchuun uummataa wajjin tarkaanfii maalii akka irratti fudhachuu malan irratti mari'ataa turuun isaa oduun Finfinnee News Network ga'e oduun suuraaf sagalee Finfinnee News Network ga'e ni mul'isa. Oduu biraatiin dhaabbati Keefii Gold and Copper jedhamuun beekamu dhaabbatni Great Britain yookaan immoo mootummaa UK dahaaba yookiin warqee godina Wallaggaa lixaa tulluu Kaappii irraa baasuuf mootummaa abbaa irree Itoophiyaa bulchaa jirurraa eeyyama argachuun saaminsa kanaaf haala mijeeffachuuf humnoota nageenyaa kan walitti qabuun isa dandeessisu haala mijeeffachuuf paawundii miliyoona 8 ramaduun dhaga'amee jira. Addis Standard akka gabaasetti dhaabbati kun lafa kana keessaa warqee awaansii miliyoona 1.72 akka baasuu danda'u ibsee jira. Haala kanaan dhaabbatichi warqee haganaa baasuu dandeenyaan warqeen kun doolaara tiriliyoona 3.4 baasuu akka ni danda'amu ni tilmaamama. Egaan hordoftoota keenyaa yeroo garaagaraatti Oromiyaa keessaa albuudaan humnoota Oromoo hin taaneef mootummaa Oromootiif yaanne naannoo Oromiyaa guddisuu irratti kan hin xiyyeeffanneen humnoota alaaf uummata keessatti gurguramuun qabeenya Oromoo saamamaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan warqeen naannoo Gujii Adoolaa keessatti argamu dhaabbata Allaamuddiniin yeroo dheeraadhaaf saamamaa turuun isaa ni yaadatama. Uummanni Oromoo warqee naannoo kibba Oromiyaa yookaan Gujii Adoolaa keessaa ba'aa turerraa kan inni agarraa argate qaamaa hirrachuu
qaamaa, harkaa, miillaa akkasumas qaamaa hir'achuu duwwaa akka ture horiin namoonni naannoo sanatti jiraachaa turan miidhamaa jiraachuu isaaniiti kan dhaga'ame. Uummanni Oromoo haga irraatti irraa hin fayyadamne jechuudha. Kunilleen yeroo ammaa kanatti humna nageenya isaa tiksuuf naannoo sanatti qabeenya Oromoo saamuudhaaf isa dandeessisu mijeeffachuuf doolaara paawundii miliyoona 8 ramaduu isaa gabaahamee jira. Egaan gara fuulduraatti waan kun ni milkaa'us kan jedhu jala buunee akka gabaasnu asumaan waadaa isinii seenna. Egaan hordoftoota keenyaa oduun keenya kan hagammaati bal'ina oduu kanaaf gara gamteessaa sabaattan isin dabarsaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii FNN oduu yeroo kanaaf isin dhageessina. Oduu waliin aan gamteessaa sabaati. Murni faashistii mootummaa Itoophiyaa ofiin jedheef waamu ilmaan Oromoo 38 kan ta'an godina Wallagga Bahaa ganda Lalistuu Somboo jedhamutti jumlaan ajjeesuun dhaga'ame. Uummata Oromoo irratti daguggaa sanyii irratti raawwataa kan jiru murni faashistii Itoophiyaa Abiy Ahimadiin hoogganamu torban kana keessa namoota 38 ol godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu ganda Lalistuu Somboo jedhamutti ajjeechaa suukanneessaa irratti raawwatamu jiraattonni FNN itti himaniiru. Murni bilchiginnaa kun fuulaa fuulatti waraana bilisummaa Oromoo lolee injifachuu dadhabee of duubatti deebi'uun namoota nagaa jireenya isaanii jiraatan irratti gocha garaa jabinaa raawwateera. Haaluma kanaanii namoota nagaa qaama nageenya mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefaman keessaa namoonni umurii isaanii daa'imaa hanga manguddootaatti keessatti akka argaman maddeen keenya nuuf mirkaneessaniiru. Namoonni humna badii mootummaan bobbaaseen ajjeefaman keessaa warreen ammatti baramanii obbo Darajjee Guddataa Namoo, obbo Guddataa Namoo Ashanee, obbo Gulee Fufaa, obbo Taaddoo Ambaayee, obbo Dassaaleny Bayyanaa, obbo Dhugaasaa Zaruu, dargaggoo Ibsaa Dhugaasaa Soorii, dargaggoo Gaaromaa Addunyaa Dhiinsaa, obbo Nagarii Dabaloo, dargaggoo Tizee Darajjee Wayyeessaa, addee Waayituu Dureessaa Teessoo, dargaggoo Joofee Gurmuu Galataa, obbo Fiqaaduu Lubaa, dargaggoo Alamaayyoo Gammachuu Garbaa, obbo Hulluuqaa Ejjetaa Kitil, obbo Caalaa Tarrafaa Tufaa, obbo Mitikee, haadha warraa obbo Mitikee, obbo Gammadaa Wiirtuu, ijoollee obbo Gammadaa Wiirtuu 2 dabalatee obbo Balaa Dinqaa Fayisaa, obbo Margaa Sabbuu dabaloo, addee Ruudee yookaan haadha manaa obbo Margaa Sabbuu, dargaggoo Tolasaa Caarqoos Galataa, obbo Taakkalaa, obbo Naggaa Miijanaa Boongee, dargaggoo Kuusaa Nagaroo Horaa, obbo Tafarraa Wayyeessaa, dargaggoo Baalchaa Dachaasaa Gomcoosoo, obbo Shifarraa Wayyeessaa, obbo Badhaasaa Farradaa Majaa fi obbo Mangistuu Fayisaa, obbo Wayyeessaa, obbo Biqilaa Baanjee Bulii, obbo Taakkalaa Birruu, dargaggoo Alamaayyoo Dassaalee, barataa Yuunivarsiitii Asoosaa, barataa Ayyaanaa Dhugumaa Yaadataas ajjeechaa sana keessatti argamu. Namoota mootummaan kanaan ajjeefamaniin alattis namoonni dhukaasa jabaatti banameen rasaasaan rukutamanii yeroo ammaa kanatti hospitaala keessatti yaalamaa jiraachuu maddeen keenyi ibsaniiru. Oduma wal fakkaatuun duulli daguggaa sanyii humnoota Amaaraan geggeeffamaa jiru uummata Oromoo Walloo irratti jabaachaa dhufuun dhaga'ame. Humnoota finxaaleyyii Amaaraa kan faannoo jedheef waamu kan mootummaa naannoo Amaaraa fi federaalaan deeggaramu duula daguggaa sanyii ilmaan Oromoo Walloo irratti gaggeessaa jiraachuun dhaga'ameera. Haaluma kanaanii gaafa guyyaa 18 baatii 4 2022 humni addaa Amaaraa gareen faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin ta'uun Oromoota Walloo keessa jiraatan kallattii maraan sababa Oromoo ta'an qofaaf qabeenya ilmaan Oromoo gubuu, qabeenya mana jireenyaa isaanii gubuu fi ilmaan Oromoo ajjechaa garaa jabinaa irratti raawwachaa jiraachuun dhaga'ameera.
maqaa duula impaayera Itoophiyaa dulloomtuu deebisnee biyya tokko amantaa tokkoo fi siyaasa tokko hundeessina jechuun gareen shiftaa mootummaadhaa ofiin jedhu aangoo qabate kun ilmaan Oromoo bakka hundatti ajjeesaa saamicha garaagaraa irratti raawwatamaa jiraachuun barameera. Weerara hidhattoonni naannoo Amaaraa Oromoota godina Walloo irratti bananii jiran kanaan meeshaaleen gurguddoo dishqaa fi maatireesiif akkasumas meeshaalee saayinsawaa waraanaa gurguddoo akka fayyadamaa jiran dhaga'ameera. Kana malees lolli godina Wallootti baname ganda Wasan Qurqur jedhamu keessatti ilmaan Oromoo guutummaa guututti fi qabeenya isaaniirraa humna shiftaa faannoo fi humna addaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun buqqisanii booda fi qabeenya isaanii guutummaa guututti kaan barbadeessuun kaan ammoo fudhachuun saamuun dhaga'ameera. Marrattis ilmaan Oromoo Walloo sababa Oromummaa isaaniif jecha bakkoota garaagaraatti ajjeefamaa jiran uummanni Oromoo kanneen godinoota garaagaraa keessa jiran araarsi kun akka isaan irraa dhaabbatuuf waamicha dhiyeessaniiru. Egaan hordoftoota keenyaa oduun nuti qabannee dhiyaanne kana agarraa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoo qabdan yaada qabdan karaa keessaa nuuf ergaa isiniin jenna. Chaanalii keenya subscribe godhaa, like, share godhaa, yaada qabdan nuuf ergaa jenna. Finfinnee News Networking miidiyaa haqaa miidiyaa keessan bira dhaabbadhaa. Waan waliin turtaniif galatoomaa.